bariin geessee lukkuun iyyee sagaleen simbira hojjee lolli lolla maafi lollu erga barbaachisee facee lolli lolla maafi lollu duruu beeknaa lola facee bariin geessee lukkuun iyyee sagaleen simbira hojjee lolli lolla maafi lollu erga barbaachisee facee lolli lolla maafi lollu duruu beeknaa lola facee. Kana jaalu galaafate gumaan goota numaan galaa jimsi keerroo daandii cufu neettaa fufu milkiin dhiigaana nannufu gumaa osoo jirru maaliif lammiin keenya dhuma saree ganna bakka jirtu ofirraa kaasi naftanyaa. Shira jiru maaliif humna taanee dhumna dunni kanaa lalan jiru atoorafte gumaan hafte siree keerratti si daalu ni argitan bor ni argita miidhama kee kana caalu albeen doome dhiigaan joome kaasofirra isa diinatti michoome guyyaa keessa oromoome abashichan muraatessa. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaa har'aa keessatti haala uummanni Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti balaan yookaan immoo mootummaan gabroonfataa kun irraan gahaa jiruu fi uummanni keenya maal keessa akka jiru mootummaan kun maal gochaa akka jiru irratti marii goona. Marii keenya har'aa yookaan immoo sagantaa marii keenyaa har'aatti keessummaa godhadhee kan dhiyaadhe Dr Tasfaayee Raggaasaati. Dr Tasfaayee Raggaasaa biyya Jarman magaalaa Mooshin jiraatu. Dr Tasfaayeen farmaa mirga dhala namaa irratti haalaan nama hojjetaa turanidha. Ammas immoo dalagaa jiranidha. Dr Tasfaayee sagantaa marii keenyaa irratti yeroo keessan aarsaa gootanii nu wajjin mari'achuudhaaf baga nagaan dhuftan anaa dhufu jenneerra. Fayyaa ta'aa naaf fedhu keessaniifis galatoomaa isiniin jedhanis. Ayyee sududumaan gara gaaffii itti ceenaa. Dr Tasfaayee waa'ee falmaa mirga dhala namaa kanarratti isin yeroo baay'ee irratti hojjetaa jirtu. Akka irratti immoo hojjetaa teessu quban qaba. Mee uummanni keenya uummanni Oromoo biyya Itoophiyaa kana keessatti gidiraa guddaatu irra gahaa jira. Gidiraan irra gahaa jiru kun mootummaa kanaan maaliifitu mootummaa ceemsaa yookaan immoo mootummaa walabaa jedhamee eega dhaabbate maaliif gidiraan kun irra gahuu danda'ame haala hubattan nu ibsaa. Tole fayyaa ta'e egaa hammanni beekutti ibsuu yaalaa. Rakkoon kan maddu ani jalqabuun rakkoon fedha. Biyyi sun mootummaa qabdii kan jedhu sana gaaffii nakaa. Kana maaliifin jedhaa mootummaan keessumaatti yeroo ammaa jaarraa 21 keessatti mootummaa yookaan biyya jechuun hiika mataasaa qaba. Mootummaa jechuun calluma jedhee humna tikaa humna ittisaa poolisii qabaateef osoo hin taane mootummaa tokko mootummaa kan godhu heeraa fi seera qabaachuu isaati. Biyyi Itoophiyaa kana walitti nimnu ergi akka impaayera sanatti dhaabatteeti. Impaayera maal akka ta'es xinnoo
ibsuun yaala. Erga akka impeeriyaatti dhaabbatteetti seerumaan iyyuu waggaa 120 dabarteetti. Waggaa 120 kana keessatti akka hiikaa mootummaa yeroo ammaa addunyaa irratti beekamu keessatti akka mootummaatti dhaabattee hin jirtu. Kun maaliif hin jedhaa? Mootummaan tokko dhugaadhaa. Jalqaba irratti biyyi tokko yommuu ijaaramu akkuma habashoota nutti immoo yaalan humnaanis haa ta'u weeraraanis haa ta'u maaliif dhaabachuu dandeessi. Garuu biyyi Itoophiyaa ergi waggaa 120 sanarra dabartee mootummaa ammayyee ta'uu hin dandeenye. Jechaan heeraa fi seeraan ummati daangaa sana keessa jira hundumtuu sirna walqixxaatan sirna citizen jedhu sanaan walqixxummaatti ilaalamanii hamma ta'e heerriif seera hundumaaf qixxeetti iddoo hojjetutti biyya keessatti hojjetu taatee argamaa hin jirtu. Mootummoota gosa afurii keessa dabartee jirti biyyi kun. Mootummaa nugusaa, mootummaa sooshaalizimii, mootummaa abiyyootawwii deemokiraasii ofiin jedhu, har'a immoo mootummaa madammar kan jedhuun keessa jirti. Arfan kana keessatti imaammanni arfan kun hundumtuu qaban, uummata Oromoo irratti qaban tokkuma jechuudha. Maal uummata kana akka citizeniitti akka saba biyya sanaatti ilaalamaa hin jiru. Maaliif hundumtuu uummanni Oromoo gaaffii haqaa qaba. Uummanni tokko hacuuccaa kamirraayyuu, hacuuccaa lagaarraayyuu akka uummatattis ta'e akka nama tokkotti bilisa ta'uu qaba. Uummanni Oromoo garuu hacuucamaa jira. Bifuma tokkoon mootummoota arfan kana jalatti. Kanaaf mootummaan kun har'a immoo keessuma bahee egaa akkuma ilaalaa jirru heeraa fi seeraan hojjetaa hin jiru. Kanaafidha mootummaan hin jiru kan hin jedhu. Mootummaan Itoophiyaa sana keessatti har'a Piraayim Ministeeriin heeraa fi seeraa oli. Kaleessa dheengaddaa agartaniitu. Miidiyaa irra taa'ee akka nama uummata miliyoonii 112 bulchu otoo hin taane akkuma nama shiftaa garee xinnoo tokko bulchitutti dhaqaatii uummata saamaa fudhadhaa jedheetu ajaju mootummaadha jechuu hin danda'amu. Kanaafidha har'a uummanni Oromoo tokkoffaa akka uummata biyya sanaatti ilaalamaa hin jiru. Lammaffaa mootummaan akka mootummaa ammayyeetti dhaabbatee tokko gatii hin jirre, seerriif heerri gatii hojjetaa hin jirre, uummanni kun akka abbaan fedhetu qabee hidha, abbaan fedhetu qabee ajjeesa, abbaan fedhetu dararaa saama. Egaa haalli keessa jiru uummatatu beeka. Akkasittiin ilaalaa biyyattiin akka isteetiitti dhaabbattee hin jirtu. Mootummaan akka mootummaatti ilaalamu hin jiru. Kan qawwee qabu ajaja Piraayim Ministeerichaa jalqabee hamma gajjallaatti hundumtuu seeraadha. Seerri tokko inni gararraa jiru seera yoo cabse isa gajjallaatiin seera eegi jechuun ni danda'ama. Kanaaf mootummi Piraayim Ministeerii gaafa seera cabse akkuma beektan heericha cabsee heera biyyattii heera Oromiyaa cabseetu ofii isaatiitii militaarii ajajee Oromiyaa gar tokko waggaa 2 darbeef bulchaa ture. Har'a bulchitoota pirezidaantii Oromiyaa, pirezidaantii Somaaliyaa, pirezidaantii Dabuubii ofii isaatiitii heeraaf seera biyyoota naannota sanarra ceheetu ofii isaatii shoomaa ture. Kanaaf seeraan bulchaa hin jiru. Kanaaf seerri hojjetaa hin jiru. Heerri hojjetaa hin jiru. Kana keessa jirra egaa uummanni Oromoo. Uummanni kun egaa akka diinaatti ilaalame. Jabana Haile Sillaasee hagam beeknaa gabbaarii ture. Gabbaarii godhamee iddoo hundumaatti dararamaa ture. Jabana mootummaa sooshaalizimii mootummaa Dargii sargoo gabbii jedhamee xabbaab jedhamee maal jedhameetu qaroon uummata isaa ajjeefamaa dararamaa ture. Kun kan nutti mul'isu egaa uummanni Oromoo koloneeffatameera yommuu jennu sababa kanaatiif. Amma teenyee yommuu ilaallu iddoo hundaatti
jaarmooti miseensonni jaarmoota bilisa ta'anii iddoo fedhanitti qabamanii hidhamanii iddoo isaan buutan dhabamanii ajjeefamanii akkasitti jira. Kun maayinni kun karoor imaammata koloneeffataa. Imaammanni koloneeffataa tokko uummata koloneeffate sun akka inni hayyuun magarfanne akka inni leadership yookaan immoo hoggana magarfanne mootiin magarfanne uummata toosaa warra qaroo ta'an dhabamsiisuudha. Karoorfamni koloneeffataa inni jalqaba. Uummaticha bittinneessee akka inni bifa tokkoon ka'ee duraan dhaabbanni kan inni godhu kana. Bifa kanaan egaa mootummaan darban hundumti isaaniiyyuu qaroo Oromoo ajjeesanii adamsanii dhabamsiisuudha. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessatti ajjeefamuun warri qaroo ta'an akka barumsa isaanii fixan keessa ari'amanii biyya akka badan gochuun har'a dammaqaa warri ta'an namoonni sabboonaa ta'an hundumtuu qabanii mana hidhaatti dararamuun biyya ari'amuun ajjeefamanii dhabamsiifamuun imaammata koloneeffataa kanatti mul'isan. Kanaaf uummanni kun kana keessa jira. Caalaatti immoo uummatatu beeka wanna keessa jiru. Ani akkasitti ilaala. Tole galatooma. Amma haasaa amma kaastan keessatti waan tokko nu badhe biyya sana keessatti karaa tokkoon kutaalee biyyaa misoomaaf jedhee kutaalee biraa immoo bifa waraanaatiin akka gaggeessaa jiranidha kan simtan. Akka fakkeenyaatti torbee darbe yookaan immoo ji'a darbe kana keessa miidiyaan illee akka odeeffamaa jiru yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti illee kan odeeffamaa jiru. Naannoo bulchiinsa Amaaraatii fi ambulaansii kan dhukkubsataa hiruudhaan naannoo biyya Oromiyaa keessatti immoo paatroolii kan waraanaa konkolaataa waraanaa kan paatroolii ittiin waraanni deemee uummata ittiin ajjeesu hiraa jira. Kun maal agarsiisa? Mee akkamitti ilaaltu wanamee irraan ibsa gabaabsaati? Egaa isuma sila jedhedha. Biyyi kun kan dhaabbatte akka impaayeraatti. Impaayera jechuun immoo mootummaan tokko ka'ee uummata biroo humnaan qabatee walitti hacuucee aadaa fi sirna mootummaa sana halagaa sana irratti haguugee humnaan walitti qabee jiraachisu jechaadha. Itoophiyaan akkasittidha kan isheen uumamte. Akka impaayeraatti uumamte. Kun immoo gita bittuu warra kaabaa dhufan warra Amaaraa dabalatees warra Tigree. Egaa hanga har'aa mootummaan aangoo mootummaa warruma kana harka gaggalagalaa ture warri itti dabalamee warri isaaniif ergamu keessaa jiraatan iyyuu malee sirna mootummaa warra kanaatiinidha kan inni gaggeeffamaa jiru. Olaantummaa isaaniitu kan eegamaa ture. Keessumaatti olaantummaa siyaasaa, olaantummaa dinagdee, olaantummaa aadaa isaaniitu eegamaa jira. Biyyattiin rakkoon hundee biyyattii uumama kanarraatidha. Kun egaa waggaa 50-60 darbee dubbatamaa ture. Rakkoon biyya sanaa uummatooti achi keessatti hacuucamanii qaban hiree mataa isaanii hiree murteeffannaa mataa isaaniitu hiree murteeffannaa gaggeeffachuu qabu kan jedhudha. Solution yookaan hiika jedhee kan dubbatamaa ture, kan yaalamaas ture. Garuu hanga har'aatti kun dhugoomne maqaaf federaalizimii haa ta'u malee federaalizimiin mootummaa Tigree kan wayyaanee jalatti tures anaa fi fakkeessaadhuma kan akka Xaqilaa Gizaatii Haile Sillaaseetti addaan kutaniituma nama isaaniif ajajamurra kaahaniitu ofiitii sentraalii ta'anii akka fedhan ajajanidha. Har'a immoo gaa sun deebi'eetu gartuun jabana Dargiif jabana Haile Sillaasee aangoorra ture yookaan ilmaan isaanii jabana wayyaanee
aangoo dhabanii har'atti deebi'aniitu isa durii sana olaantummaa isaanii olaantummaa siyaasaas haa ta'u dinagdees kan afaaniif aadaa deeffatanii uummata Oromoo irratti hacuucuudhaaf akka isaan deemaa jiran keessaahuu uummata guddichi Oromoo adeemsa isaanii kana dura dhaabbachuu kan danda'u uummata guddicha gatii ta'ee fi hundaa dura kan irratti duulamaa jiru uummata kana. Uummata Oromoo cabsinaan uummanni warri kan xixiqqaadha warra kan sodaatanis ta'uu salphaatti gadi qabneetu hacuucina jechuutu jira. Sochii kanatu jira jechaadha. Kanaaf egaa inni amma jette kuni biyya isaaniitiif kan uummata isaanii fayyisu, kan uummata isaanii tajaajilu, misoomas haa ta'uu akkuma argaa jirru waan uummata sana karaa adda addaa guddisu hojjetamaaf yommuu jiru, uummata Oromoo garuu hacuucaa kana jalatti hambisuudhaaf humna tikaa, humna lolaa, humna poolisii, humna dhoksaa itti duulameetu uummata kana gabroomsuudhaafidha. Kun egaa fakkeenya gaariidha jechaadha. Uummaticha hidhuuf, dararuuf keessa darbaniitu immoo tokko tokkoon to'achuudhaaf kan godhame baajeta biyya sana guddisuudhaaf, Oromiyaa guddisuudhaaf malu guddinaaf dhiisaniitu hacuucaadhaaf itti dhimma bahaa jiru jechaadha. Ani akkanatti nama. Gaaffii kun inni lammaffaan an kaase haala biyya Itoophiyaa kana dhiyeenyaan hordofaa jirtu waan ta'eef haala mootummaa Impaayera Itoophiyaa kana duraanirraa yoo kaasne mootummaan TPLF mootummaa Itoophiyaa kana keessatti yookaan biyya Itoophiyaa kana bulchuu irratti gara waggaa 27 fudhateera. Gara waggaa 27 fudhate kana keessatti uummata baay'ee miidhee dararee sadarkaa kana jedhan irratti addunyaa irratti illee jibbamee ture. Waggaa kana qabsoo irraa hin cinneeni mootummaan kun kutaa'ee kufee gara biyya isaaniitti galaniiru. Kana keessaanii mootummaa kana keessaan maqaa jijjiiramaatiin kan dhufan akka OPDO ta'ee kan maqaa Oromoo qabatee dhufee jira. Isaan kun jijjiiramaanii badii balleessine hundumaa irratti dhiifama nu godhaa balleessineerraa nuti badii hundumaa uummata kana irratti dalagneerraa jedhanii dhiifama gaafatanii morkattoota siyaasaallee biyyatti galchan. Morkattoota siyaasaa kun karaa nagaatiin akka isaan qabsaa'an biyyatti yeroo galchanitti gara waggaa lamaa ta'ee jira. Waggaa lamaa olii jechuudha. Kana keessatti yeroo ammaa haala kanaan dura dubbatan sanaa fi haalli isaan amma keessa jiran kun faallessee waan jiruuf morkattoota siyaasaa hunda gara hidhaatti guuraa waan jiraniif hooggantuu isaanii gara hidhaatti guuraa waan jiraniif haalli biyya Itoophiyaa keessa jiraatu kun Oromoodhaaf bu'aa qaba jettanii yaaddu akka dhiyeenya tokkootis. Dubbiin jiru egaa akkuma sila jedhe yeroo ammaa kana kan biyya gaggeessaa jiru akka mootummaatti hojjetaa hin jiru. Kun egaa hundeedhuma sanarraatii dhufa, hundeedhuma mootummichi akkamitti dhaabbateerraa dhufa. Kan mootummaa wayyaanee isin kaastan sanarraatiidha kan isaan dhufanii. Mootummaan sun maal ture? Isa jedhu xinnoo ishee ilaaluunis barbaachisaadha. Mootummaan suni hidhattoota Tigraayin mootummaa dargii kuffisanii aangoo qabatanii biyyattii sana akka ofii isaaniitti tolutti kan bocanidha. Isaan seenaa sana ni beekna. Haa ta'u malee maal hojjetanii waggaa 27 sana keessatti maal hojjechaa turan? Maal jedhamaa ture? Biyyi sun biyya state capture kan jedhamu. State capture jechaan mootummaan aangootti bahe yookaan immoo garsuun akka mootummaatti aangootti ol bahe sun biyya tokko heeraaf seera qabeessaan akka sirna mootummaa dimokiraataa haa ta'uuti mootummaa gosa kamiin ta'etti osoo hin taane kan isaan bulchaa turan. Seerri bahu hundumtuu garsuu mootummaarra jiru sana namoota mootummaarra jiru sana karaa dinagdeessa ta'u aangoo siyaasaa kennuudhaaf akka mijatutti ofii isaaniitii bocanii kan hojjetaa turan.
kanarraan qabatanii akkuma garsuu maafiyaa tokkotti biyyicha saamaa kan turanidha. Saamiinsa kana egaa uummata keessaa bahaniif illee otoo hin taane garsuu mootummaatti bahe sanatu seericha fi heericha akka ofii isaaniif tolutti giruuppii sanaaf tolutti hojjetanii seeraas baasanii seera adda addaa kan ittiin warra isaan morkuudhaan ittiin hacuucan kan ittiin dhabamsiisan hojjetataa biyyicha akka wantoota mataa isaaniitti akka gulummaa mataa isaaniitti itti dhimma bahaa turan. Kana keessatti egaa uummanni Oromoo maqaa warra terroristi jedhanii warra isaaniin morku jedhanii heera barbaadan seera barbaadan itti baasaniitu hidhaa dararaa ajjeesaa biyya ari'aa turan. Kun egaa state capture kan jedhu mootummoota hattuu kan ture. Achi keessatti warri har'aa aangootti ol bahe kuni sana tajaajilaa turan. Mootummaan wayyaanee kophaa miti kan hojjete paartii 4 of keessaa qaba ture. Paartii 4 sana keessaa tokko OPDOdha. OPDOon akkamitti dhaabbate, eenyuun akka dhaabe, miseensota akkamii akka inni qabaataa ture hunduma kan inni beeka. Warra jalqaba warra lola irratti booji'ame dhumarratti gara erga seeraan akka mootummaatti ol bahaniiti immoo warroota garaadhaaf bulan uummata isaaniitiif dantaa hin qabne warra akkasiidha. Baay'een isaanii kan aangootti bahaa ture. Dantaa mataa ofiif sirna mootummaa immoo dantaa mataa isaaniitiif kan oolfatan. Kana gochuudhaaf immoo uummata Oromoo daangaa darara daangaa hin qabne irraan gahaa turan. Ajjeesaa akkuma sila jedhee qaroo Oromoo ajjeesaaf dhabamsiisaa kan turan. Uummata Oromoo immoo rakkoo gidiraa kana hin jenne keessa kan gochaa turan. Egaa balleessaan yeroo sana godhame uummanni Oromoo kana baachuu dadhabe yeroo sana. Gidiraa kana baachuu dadhabe uummanni tokko dhiisaatii dabeessi tokkollee yookaan adurreen illee yoo karaa miliqxu dhabdee goota taati. Uummanni Oromoo gidiraan irra gahaa ture san daangaa dhabee gaafa dhangala'uudha. Harka qullaa qawwee dura dhaabbatee kumaatamni Oromoo qeerroon Oromoo qarreen Oromoo dhumanii uummanni Oromootti dararameetti dhumeetu mootummaa wayyaanee irraa buusan. Balleessaan kan ture egaa wayyaanee qofaa miti kan uummata sana dararaa ture. Gararaa ta'anii haa ajajaniyyuu malee warri fuulaan kallattiidhaan uummata sana dararaa ture warruma har'am aangoorra jirudha. Isaan kanatti isaan nuti nu ceesisaa jedhanii itti kennuun balleessaa guddaa ture. Waraabessatti foon fe'uu jecha. Kana egaa yeroo sanatti itti wallaaluun isa ta'uu beektota kana sirriitti hubachuu dadhabuudhaan isaan wanti nu ceesisa jedhanii galfata itti kennuu sanatu bade. Galfata sana egaa akkuma jedhe waraabessatti foon fe'achuu ta'eetu har'a deebi'anii isaan sun haajaadhuma isa duraan hojjetaa sanatti deebi'aa jiru. Isaan qofaa miti. Isaan garsuu tokko yoo uummanni sirni biyya kanaa jijjiiramee sirna dimookiraasiitti yoo ceene itti gaafatamatu dhufa. Balleessaa, saamiinsa, ajjeechaa, yakka danuu hin qabne hojjetamaa ture. Waggaa 27 wayyaanee jalatti hojjetamaa tures warra itti gaafatamtutu gatii turee fi jijjiirama kanarraati rakkoo malee kan isaan mudatu gatii jireef akka jijjiirri kun hin taasifamne warra jalqabaan dura dhaabbatudha. Sanaan itti dabalamee warri olaantummaa gosa tokkoo barbaadan. Olaantummaa mootummoota durii jalatti jabana Minilik Haayile Sillaasee warra hawwan warra abbalan isaanis immoo itti makamanii itti dabalamanii dantaa isaanii waan isaan eegsifatan itti fakkaatee isaan itti dabalamanii isaan kanatu wal simateetu uummata Oromoo irratti har'as dararaa geessisaa jira. Warra duratti
olaantummaa uummata tokkoo, olaantummaa aadaa tokkoo, olaantummaa siyaasa tokkoo kan deemsisuu fedhan suni yeroo baay'ee warra naftanyoota yookaan immoo Amaara jedhame warri kun uummata keessaa bahan illee hin qaban, uummata dhaabbataniif hin qaban. Afaan Amaaraa dubbatanii aadaan keenya aadaa Amaara ta'edhaan malee uummata Amaaraatiif illee waan dhaabbatan tokko hin qaban. Isaan mataa isaaniif mataa ofittummaa dantaa mataa ofiitiidhaaf warra keessa jiran ofii isaaniitii aangoo ol bahanii aangoo dhuunfatanii ittiin jireenya isaanii guddifachuudhaaf warra deeman qofaadha. Warra kanatu gaa wal simateetu har'a wal ijaaree wal sutee sirna duraanuu ijaaramee fooyyeffatee ofii isaatii dhuunfate sirni tikaa poolisaa fi ittisa biyyaa of jalatti dhuunfataniitu kan uummata Oromootti baasaniitu ittiin uummata Oromoo cabsuudhaaf yaalaa jiru. Haala kanadha kan mul'ataa jiru. Kanaaf jarri kan akkuma jedhe yakkamtoota yakka kana hundumaa hojjetaa turan har'as sana caalaatti ijibbaata gochaa jiru. Maaliif itti gaafatama sana akkam fudhan akka isaan itti dhumne jechuudhaaf carraa isaan qabanii itti cichaniitu itti buqqifataniitu sirna amma deemsa itti fufuudhaaf warra barbaadanidha. Kanarraati wanni gaariin dhufa jedhanii eeguun of gowwoomsotaati. Kanuma jedhama. Tole galatooma amma gara goola buuti deemnaa walumaa gala wal cuunfeen gaaffii tokko sin gaafadha. Haa ta'u egaa uummanni keenya diddaa mootummaan kun amma irraan gahaa jiru mormuudhaanii lammiinsaa ajjeefamee bineensi nyaataa jira, ajjeefamee bakki itti gatamaa jira, ajjeefamee awwaalcha dhabaa jira. Sababa kanaanii keessaa falaan illee hiriira godhaa jira. Uummanni kun mormii agarsiisaa jira. Mormii agarsiisu kanarratti immoo dura taa'aa ta'e yookaan immoo nakanii uummata kan sochoosu biyya alaa kana keessatti ammaatti wanta argamee hin jiru. Kanaaf hayyoonni keenya ala jiran kunii fi uummanni keenya maal gochuu qabu jettanii yaaddu? Akkamitti deemama jettanii yaaddu? Gabaabsaan ibsamee yeroon keenyas gabaabbateera waan ta'eef. Tole. Dhugaadha. Kan nu hir'ate tokko tu jira. Innis maali? Uummanni keenya burjaajaa jira. Rakkoon kun immoo rakkoo durumaatii kan jirudha. Burjaajiin kun kan dhalates immoo kaayyoo yookaan immoo galma xaliila'ee ifa ta'ee lafa taa'e tokko kanaaf deemna kan jennu tokko dhabuu keenya. Kanaaf akkanatti fakkaata. Hundumtuu xiinxalaa ta'ee rakkoo xiinxaluu malee hundeen rakkoo keenya eessaa maddite sanaaf immoo falli xumuraa maal ta'uu qaba kan jedhu beekaan Oromoo gattaa'ee walii galee kan irratti kan lafa kaa'e tokko hin qabu. Kana dhabuudha uummanni Oromoo. Jaarmoota Oromoo illee hin mulaallu. Burjaajii kanatu keessatti mul'ata jechaadha. Uummanni Oromoo akkuma sila jedhe cunqurfamaa otoo hin taane biyya sana keessatti diineffatamaadha kan jiru. Akkuma jedhe akka saba biyya Itoophiyaa sanatti ilaalamaa jiru. Maaliif sirna yookaan ideoloojii afur keessatti jechuu dandeenya. Sirna mootummaa nugusaa, sirna sooshaalizimii, sirna ta'uu dimookiraasii, har'a madammar kan jedhu jalatti yeroo hundumaa bifa tokkoon akka diinaatti akka diigaa biyyaatti ilaalama yoo ta'e uummanni suni maaltu na baasaree jedhee of gaafachuu qaba. Maaliif har'a kan yeroo jabana nugusaa fi jabana dargiis maalis ta'ee biyyi isaarraa fudhatamee qe'ee isaarratti biyya akaakayyuu isaa akaakilee isaarratti gabbaarii ta'eetu isaan nyaachisaa ture. Har'a garuu sanarra darbeetu
biyyi kan kee mitii jedhamaati jira. Akkan taa'e ilaalu biyyi kan kee mitii. Warri sila jedhe warra akka nafxanyaa keessa bahaniitu biyyi kee as mitii Finfinnee keessa ta'anii farra. Biyyi kan kee mitii biyya Boorana deemii yookaan immoo biyya Maadagaskar deemuutti hamma sanatti wantoota ta'anii jiru. Amma kanatti onnataniitu uummata Oromoo irratti kan du'e Jeneraal Asaminaw gumaa keessa jaarraa 15ffaa baana jechaa ture. Biyya jettee akka jaban ammaatti akka biyyaatti jiraattu tokko uummanni akkasitti waliin deemuu hin danda'u. Egaa hundeen rakkoo keenyaa kanadha. Diineffatame yeroo uummanni kun. Biyya kana keessatti haqan qabdu ati akka saba biyya kanaatti hin ilaalamtu jedha. Abiy mataasaa isarraatti dhiibbaa tokko jechuudha. Sabboonummaa Oromoo xiqqeessa jedha. Kana pablikitti jedha. Gara keessatti garuu hanutni hojjetaa jiru sabboonummaa Oromoo dhabamsiisuudha. Sabboonummaan uummata tokko maali? Afaansaa, aadaasaa, seenaasaa guddifachuu dhimma itti bahuu ittiin of bulchuudha. Uummata tokko sabboonummaan isaa dhabamsiisamu jettu naanna'ee uummaticha dhabamsiisuudha. Kun immoo declaration of genocide. Akkasitti fudhadha. Uummata tokko sabboonummaa balleessuudhaaf uummata sabboonaa ta'an balleessuutu irra jira. Aadaa isaa balleessuutu irra jira. Seenaa isaa balleessuutu irra jira. Afaan isaa balleessuutu irra jira. Qaamaan illee yoon balleessine kuni ethnic cultural genocide jedhama. Akka seeraa wantooti. Namichi kun egaa tokkoffaa seeraan deemas hin jiru. Seeraaf seera biyyattii eegaa hin jiru. Uummata Oromoo irratti immoo ifaan ifatti kana labsee jira. Kana keessatti egaa hayyoon Oromoo maal gochuu qabu? Silaa gatta'anii ilaalchi poolitikaa adda addaa qabaachuu hin danda'an. Gaaffiin uummata Oromoo, gaaffii naqaa. Uummanni tokko ilaala. Har'a United Nations keessa kan jiran biyyoota 192 oltu jira. Isaan keessaati lakkoofsaan uummata Oromoo miliyoona 50 kan caalan biyyoota 30 kan caalan. Biyyoota mataa isaanii danda'anii jiran. Jibuutiin achitti miliyoona 1 gadi. Somaaliyaa miliyoona 15. Sudaanii fi Keeniyaan mataan isaanii hamma uummata Oromooti lakkoofsi uummata isaanii. Otoo kun jiruuti egaa maaliif hacuucama uummanni kun? Uummanni tokko dhiisaati nam tokkoyyuu hacuucamuu hin qabu jaban ammaa keessa. There is United Nations Declaration of Universal Human Rights. Achi keessa kan jiru akkasanatti uummanni addunyaa kan gochaa jiru. Kanaaf beekaan Oromoo isa wal qoccoloo kan dhiise gattaa'ee uummata kana maaltu fuulduratti dabarsa? Maaltu fuulduratti tarkaanfachiisa? Maaltu gidiraa kana keessaa baasa jedheetu waliin mari'atee fala tokko lafa qabu. Egaa kanatu jira. Biyya alaa kana keessaa sochii adda addaatu jira. Karaa adda addaa bifa adda addaatiin gurguramuun tokko ni jira. Garuu inni nama jedha kun qulqullaa'ee lafa taa'ee hin jiru. Itoophiyaa Dimookiraasiinaa, Itoophiyaa guddifnaa, filannootu ta'a maal kuni akkuma jedhee muuxannoo waggoota 120 darban kana keessatti al sadii yaalamee kufeera. Kanaaf bifa haaraadhaan uummata Oromoo kanaatiif wanta tokko qabanii gadi ba'uutu jira. Kanaaf sosochiin ni jira. Karaa keenyaa wanta tokko jedhee dhufa. Akka gurmuu hayyoota Oromootti namoota walitti qabaa jirra. Bifa kana haala yookaan immoo jaarmaa haaraa gadi baasuuf osoo hin taane kan ijaarame hedduun kun wal networkii godhatee waliin wal dhagahee wal waamee mee kottaa maal goona uummata keenyaaf maal boona kan jedhu tokko as bahuu qaba jechuudhaan kana yaalaa jirra. Wal dhagaa
jedheen abdadhaa. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana hubatee jira waan isarra ga'u. Inni biyya keessaas immoo akkasuma wal waamee beekaan biyyaa jaarsiif jaartiin abbaan gadaaf haati siiqqee hoggantoonni amantaa kana wal dhagahanii waliin uummata kana tokkummaa isaa eeganii waliin sochoosanii gar tokkotti uummata kana fidanii gaaffii uummata miliyoonii 50 haqni keenya kana jedhee lafa keenyaan eenyuyyuu dura dhaabbachuu gatii hin dandeenye kuni tokkummaan isaa eegamee gaaffiinsaa iddoo tokkotti kurfaa'ee yoo dhihaate mootummaa kanaafis ta'u kan biraattifis ta'u humna guddaa itti ta'a kan eenyuyyuu irratti kaffanne ta'uu qaba. Akka kanatti dhagaa kan Oromoon wal ilaalee wal hubatee wal duukaa deemuu irra jiru. Ani ergaan ani qabuu fi hundumtuu walaa dhageenyu walaa gorfannu uummata keenya gaaffii uummata keenyaa inni guddaan hundeerraa kaaneetu waliin lafa keenya waliin tarkaanfannu dantaa mataatii fi waan biroo adda addaatiif fiiguun haafu uummata keenya gaaffii uummata keenyaa hin akkan agarree ijaaf gurra qabannee bira dabarree jireenya mataa keenyaa jiraanni jedhu sun hafuu qaba. Maaliif akkam deemu kanatti akkam itti duulamaa jiru kanatti uummanni Oromoo kan jedhamu iyyuu dhabamuuf deemu. Uummanni Oromoo filannoo inni qabu yookaan dhabamuudha akkamitti duulamaa jiru kanatti yookaan immoo itti cichee ofirraatii qolatee biyya isaa irratti abbaa ta'ee mul'achuu irra jira. Kanan jedhaa gabaabaatti. Tolee galatooma waan gaarii ibsitan gara dhumaa irratti hayyoonni keenya walitti dhufanii tokko ta'anii waan uummanni kun barbaadu waan uummanni irra jiru kan mari'atanii uummata kanaaf dhiyeessuu jettan irratti baay'ee guddaa galatooma uummanni keenya kan dhaga'uu qaba simachuu qaba jennee amanna. Dr Tasfaayee eegaanii gaaffiin isiniif qabu kanuma waan hin goolabaa dhaamsi dhumaa hafeera yoo jettan dhaamsa dhaammattan yoo qabaattan daqiiqaa tokko isiniif kenna. Haa ta'u fayyaa ta'ee egaa isuman jedha kanan itti jabeessuu fedha. Uummanni Oromoo akkuma lakkoofsa kamitti yoo ta'e miliyoonii 50 lakkaa'ama. Miliyoonii 50 dhiisiiti nam tokkoyyuu halagaadhaan hacuucamee haqni isaa sarbamee bilisummaan isaa dhabamee jiraachuun hin jiru. Jaarraa 21ffaa keessa jirra. Hundumtuu hiree mataasaa ofiin murteeffachuu haqa qaba. Uummanni Oromoo waggaa 150 hacuucaan kun dhaabbachuu qaba. Xumura galchuu qaba. Uummanni akka kanatti hacuucamee jiraatu hin jiru. Akka kanatti immoo akka amma deemamaa jiru kanatti immoo biyyi ijaaramte hin jiru. Biyyi guddattu hin jiru. Kan uummata miliyoonii 50 gadi qabee impaayeraa yeroon irra darbe ittiin fufsiisa jedhu nama haala ammaa keessa hin jirre nama abjuu keessa jiru jechuudha. Kanaaf kan baasu uummata dhagahuu haqa uummataa kabajuu uummanni Oromoo immoo hiree mataasaa ofiisaatiin murteeffachuudhaaf haqa qaba. Kana kabajuu yoo xiqqaate biyyi sun akka biyyaatti waliin itti fufti jedhamee yoo yaadama ta'e sirna federaalizimii dhugaa gadhaabu yookaan atiichi uummanni Oromoo bifa kamiiniyyuu hiree isaa murteeffachuudhaaf seerri addunyaa sin ayyama. Seerri waaqaa gadi bu'ee uummata Oromoo hacuucaa jalatti hafi jedhus immoo hin jiru. Kana beekamee uummanni hundumtuu harka wal qabatee qabuu qaba. Wal dhagahaa, walii hubadhaa,
burjaajii keessaa bahaa gaaffiin uummata Oromoo gaaffii haqaati. Gaaffii ilmi namaa haqa ilmi namaa tokko qabu cunqursaarraa bilisa ta'uu gatii ta'ee fi walqabanne kaanee uummata keenya gadadoo kana keessaa sadhumaaf baasuun nurra jiran jedha. Kan carraa kana kennaniif galatooma. Guddaa galatooma. Hordoftoota keenya sagantaa marii keenyaa irraa keessatti hayyuu keenya Dr Tasfaayee Raggaasaa waliin marii goone irratti haala barumsaa fi uummata keenya gargaaru irratti yaada bal'aa waan nu kennaniif guddaa galatoomaa jecha sagantaa marii keenyaa irraa kanumaan goolamaa. Dr Tasfaayee guddaa galatoomaa galata argadhaa sattaamatti immoo kan waliin amma sirmaattan abdiin qaban isiniin jedha. Fayyaa ta'a isinis galatoomaa uummata keenyaan tajaajiluu keessaniifis immoo caalaatti iyyuu galata qabdu.